dubartii sadii taanee mana rabaa keessatti waliin ciisnaa yeroo dhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyas kutaa tokkoo kaasee haga 10tti seeraan ergan baradhee booda anis hin feene ofiis naaf hin dhufne qabxiin maatirikii na jalaa hafee fedhii kiyyaan immoo gara biyya hambaatti imala koon taasise. Maatiin koo haatii fi abbaan koo ijoollee dhiiraa 7 fi ana dubartii tokkittii qofa kan godhatan yeroo ta'u namni naannoo keenya harka caallutti ijoollee dubartii godhatee jennaan kan fedhu yookiin immoo hawwu yeroodhaan gara biyya hambaatti erguun jiruu fi jireenya isaa sirreeffata. Maarree haatii fi abbaan koo anaan gara biyya hambaatti erguuf yaalii kan naaf taasisuu jalqabanii yeroon ani kutaa 6 gara 7tti darbeerraa kaaseedha. Haa ta'uutii garuu sababoota garaagaraan karaa dallaalaa dogongorri garaagaraa natti dhufuun viizaan kiyya achumaan hafuun waggoota 4 oliitiif rakkoo guddaa ergan dabarsee booda dhumarratti naaf milkaa'eetiin gara biyya hambaatti imala koo taasise. Hiriyoonni koo ana biraatii gara biyya hambaatti viizaa ergatanii torbee 2 torbee 3 baatii 1 baatii 2tti kan deebi'u fi anaaf garuu na didee haatii fi abbaan koo keenyi carraama keenya bariitu isiniif hin darbiin jedhamneeti jedhanii abdii kutatanii turanii. Anillee biyya hambaa deemuun waan addaa natti ta'ee ganamaa fi galgala kootiin boo'ichi koo yaa rabbii carraa kana naaf milkeessii kan jedhu ture. Ani gara biyya hambaa deemuun koo fedhii rabbii akka inni hin taane waggaa 4 guutuu viizaan na rakkisuu isaarra darbee jireenyan har'a jiraadhutu rabbi guddaatu egeree koo argee na jalaa dhoksaa na jalaa hambisaa toroosaatu natti himaa. Otoon deemuu baadheera ta'es baay'ee tokko natti tola ture. Kan carraan kun naaf argames kallacha akka namoota kaaniif viizaan dhufu carraa kiyyaan naaf yoo hin taane mucaan biyya kiyyaa bakki kuni naaf hin taane jettee gara biyyaatti deebite tokkotu ni barbaadda taanaan maadaamii kiyyaan viizaa siif ergisiisuu nan danda'a naan jettee waanuma fedheyyuu haa ta'u biyyuma sana deemee ilaaleen hojjedhee deebi'aa akkuman jedhetti yeroo gabaabaa keessatti viizaan naaf ergamee biyya hambaa deemeen hojjechuu jalqabe. Mucayyoon viizaa naaf ergisiiste kuni yoo xiqqaate waggaa 6 oliitiif biyya hambaa kan turte yeroo ta'u mana sana garuu baatii 8 qofaa hojjette. Manni sun waan hin taaneefiif dhumarratti dhufte malee kaayyoo yookiin immoo karoora gara biyyaatti waggoota hamma kanaa booddeellee deebi'uu hin qabdu ture. Anis tole jedheen biyya hambaa kana akka warqiin argadhee ilaaleen galeen hojjechuu jalqabe. Yeroon biyya hambaa deemu afaan arabiffaa kan hin beekne anadha. Anaan alatti mana sana dubartoonni 2 biyya Filiippiinsi jedhamurraatii dhufan mana sana keessa kan hojjetanillee ni turanii. Garan jalqaba dhaqee lamaan isaanii baay'ee na qoodu baay'ee gadi na qabu yeroo maadaamiin hin jirre hojii ofii hojjetan dirqiidhaan anaan hojjetu. Kutaan ciisichaa 3 keenyaallee bakka tokko waan na ta'eef guyyoota biraa walitti buunee na reebanii mana kana keessatti si huunee banna wanta naan jedhaniif afaan koo qabadheen wanta isaan ajajaniif ajajameen hojjechaa naannoo baatii 3 ture. Baatii 8 yeroon hojjedhe kanatti boqonnaa guyyaatti argadheeru tokkollee hin qabu. Anatu hunda isaanii booddee deemee rafa anatu immoo bariidhaan hunda isaanii booddee deebisee ka'a. Kanaanis yeroo gabaabaa keessatti qaamni kiyya baay'ee dabaluun baatiiwwan kanneen booddee immoo na dhukkube. Dhukkubbiin kiyyas dhukkubbii salphaa yookiin immoo laayyoon ture. Mana yaalaa nageessanii gulukoosiin natti ta'ee guyyaa 3 ergan ciisee booda gara mana maadaamiitti deebi'een yoo xiqqaate hojii otoo hin jalqabiin dura guyyaa 5 hojii malee boqochuu qabdii waantan jedhameef maatiin na hojjechiisanillee bakka hojii ani hojjedhu warreen kaanii kennanii boqodhu jedhanii na boqotanii. Maarreegaa bakkan boqodhu kanatti guyyaa tokko otuma na dhukkubaa jiru halkan gidduudhaa hirribaa yeroon ka'u wanta addaa tokko ofirratti argee kunis maali yoo naan
qabaattan safuu cabsu kurraafillee dhagahuun namatti ulfaatu. Dubartoota lamaan kana keessaa tokko harka ishee quba ishee qaama saalaa keessa gooteetii akkamittiin dammaqu akkan dadhabe naaf hin galleem. Harka sana ofirraa buteen taraf jedheen yeroon ka'u miira dadhabbii guddaatu narra jira. Mucayyoo sana hudheen morma ishee qabee harki kee bakka kanaa maal hojjetaa yeroon jedhuuni lakki ani hirriba keessan jira. Harka koo gara qaama keetti hin finninaan jettee hiriyaan isheen tokko kaatee irraa na darbatte wanta uumame akkam beekne fakkeessitee morma kee huunee lubbuu kee dabarsina naan jedhanii jennaan dhukkubbiin koos narraa badee sa'aatii sana golagaleen hojiin dhaabeeru hojjechuun jalqabe. Haa ta'uutii garuu guyyaa 2 guyyaa 3 booddee miirri ani hin beekne qaama koo gonfach qabe. Miirri kunis maal yoonaan jettan miira ilmoo dhiiraa waliin ciisuu fedhii guddaa horachuu. Galgala yeroon deemee rafummoo mataa kiyyaan quba koo gara qaama koo geesseen fedhii kiyyaa fixachuuf yaalii gochuu jalqabe. Yeroo kana ture dubartiimti kana narra goote wantan keessa jiru halkan na hubatte harka isheetiin qaama koo tuquu jalqabe. Yeroof ofirraatiin deebite. Haa ta'uuti garuu kuni bar waan wayiidha rakkoon qabu naan jecha hafuura na tuqxe kanaatiin na cuubde. Ani qaama isheen tuqa isheen immoo qaama akka dhiiraaf dubartiitti waliin ciisna. Sana qofaa otoo hin taane kanani argeen beekne meeshaa qaama saalaa dhiiraa kan fakkaatu baastee elaa bare nuti kana malee jiraachuu hin dandeenye jechuun meeshaa sana qaama ishee keessa galtee kunoosiifis naan jechuun meeshaa sana qaama galtee halkanoota sanarraa kaasee baay'een jirame. Dabareedhaan hojiillee wal gargaaruun walirraa dafnee finne anaa fi dubartoonni kuni kana keessatti wal koffisu eegallee. Dur isa hojiin guyyaa guutuu hin dhumne amma garuu sa'aatii guyyaa walakkaatti hojii hundumaa xumurree gara kutaa keenyaa deemnee haasnaa. Kanaan jiraachuu jalqabnee manaatii bahuu kan danda'u isaan lamaanidha. Ani gonkumaa bahuu hin danda'u. Afaanis sirriitti waan danda'aniif ani immoo reef ergan gara biyya sanaa dhufe waggaa tokkollee waan neef wanta isaan barbaachisu guyyaa boqonnaa bahanii iccitiidhaan bitanii dhufu. Jireenya kana jaalladheen jiraachuun jalqabee 3 taanee haadha manaa abbaa manaa walii taane. Haa ta'uutii garuu manuma kana keessa naannoo waggaa 1 fi baatii 1 yeroo fixu anaa fi dubartoonni kuni isa dur dafnee bariidhaan kaanu bariidhaan ka'u dadhabnee sa'aatii hojiirra dabarsinee kaanee maadaamiidhaan yeroo rakkisnu dhumarratti maadaamiin keenyi nu dhoksitee kutaa nuti ciis keessaa kaameeraa gadi waggoota hedduudhaa fi kaameeraan mana sana keessa hin turre. Sababa anaa fi hiriyoonni koo hojiitti dadhabneef dubartoonni kuni halkan fiilmii ilaalumoo maal hojjetu maaliif akka durii isaanii bariidhaan ka'uu dadhabani numaa gidduu kanoo hojiillee dafanii fixu maaltu isaan mudate jecha otoo nuti hin beekin kaameeraa anaa fi dubartoonni kun gochaa safuu kana yeroo raawwannu ifaallee dhaabinu kan nuti goonu sagaleen nuti mana keessa jirru akka gadi hin baaneef qofa hulaa qaawwa foddaa karra sirriitti cufnee uffatas bakka qilleensi galutlee ni duuchinaa. Qullaa qaama keenya walirraa baasnee sirboota garaagaraa ilaaluun akka sanatti waliif qaama keenya gaggaragalchina. Otoo hin beekin waggaa tokko yeroo hin guunne keessatti jireenya kana fakkaatisa. Guyyaa kaameeraa mana kana galfite kana nuti akka ilaalamaa jirru hin barre halkan qixxee sireerraa kaatee maal dalagaa jirtu amma poolisa isinitti waameen lubbuu keessan hin baasisa. Biyya kana keessatti wanta akkana haraamadha. Maal isinii jechuun maadaamiin akka tokko yeroo taatu nu keessaa dubartiin isheen tokko maadaamiidhaan morma hudhee qaba. Poolisiitti miti sekendii kanarraatii kaasee bilbila kee harkaan tuqee jennaan lubbuu keessatti baasee boru fedhii kiyyaan harka koo poolisiittiin kennaa jechuun bilbilarraa fuutee maadaamiin keenyi kan jiraattu mana sana qofaa isheedha. Abbaan manaa ishee torbeetti yookiin immoo torbee 2 guyyaa qofa mana ishee dhufee bulaa. Isheen haadha manaa kan jalqabaa taatee haa ta'uutii garuu dhala waan ta'e hin horanneef irratti fuudhee baasii ishee guutuu danda'uun haadha manaasaa fi ijoollee isaa warreen kaan walii jiraata. Isheefis lubbuudha waan na ta'eef halkan sana callistee ganama barii lafta akkuma bari'een uffata keenyaa fi waraqaa eenyummaa keenyaa qabannee daqiiqaa sana gidduutti bilbilteellee kan hin qabsiifneef moobaayilli isheen qabdu mana keessa jiru hundumtuu fuudhamee mana sana gadnee baanee uffata ija keenya qofa mul'isu waan uffanneeruuf otuma daandii irratti poolisiin dhufeerree eenyu akka taane adda nu baasu waan hin dandeenyeef daqiiqaawwan muraasa booddee taaksii qabannee taaksii sana keessatti immoo akka nu hordofneef bilbila
bilbila sanadnee buunee taaksii gara biraa qabannee gara magaalaa hiriyoonni dubartoota kanaa jiran gara biraa imala keenya taas deemsa sa'aatii 2 konkolaataadhaan erga deemnee booda magaala sana geenyee hiriyaan isaanii tokko dhuftee nu fudhatte kanaan na bira teessanii hojii barbaaddu nuun jette guyyaama ishee bura bulle sana dhiironni 4 mana ishee dhufanii anaa fi dubartoota kana lamaan ishees qabatanii bulanii yeroo sanarraatii kaasee jireenya sagaagalummaa maallaqni naaf kanfalamee hojjechuun jalqabe mana maadaamii yeroon ture maallaqniin maatii kootiif ergaa ture baay'eetti murtaa'aadha ergan hojii kana seenee garuu jireenya maatii koo yeroo gabaabaa keessatti jijjiiruu danda'e haadhaaf abbaa koorra darbeen obboloota koollee baay'ee gargaaruun jalqabe eenyummaa koo biyya hambaatti gurgureen maallaqan argadhuun maatii koo jiraachisuu dhufe naannoo dargaggoonni argamanitti lakkoofsa bilbilaa kiyyaa fi fuula kiyya dhokfadheen uffata xiqqoo paantii jedhamtu godhadheen boca qaama kiyyaa suuraadhaan ka'een gadhiisuun akka kaardii biizinasiitti bakka garaagaraatti facaaseen kaa'a anaanis ta'e hiriyoota koo kana kan barbaade bakka jirru dhufuun bilbilee nu argachuun nuuf kanfalee nu biraatii deebi'a hiriyoonni koo lammiiwwan paakistaanidha ijoolleen paakistaan isaan bira dhaquurra dursanii ana bira filatu hojii kana keessaa akka ani hin baane dubartoonni kun immoo waan barbaadaniif ati bar dachaadhaan nu caalaa maallaqa argataa jechuun hojii kanarratti ni ajajsum anis yaada yookiin immoo ilaalcha kanan biyyaa baheen bakka kana dhufe maallaqa barbaada karaa kamiyyuu haa ta'u maallaqa hangan argadhe nan hojjedha jechuun ofirree darbuun ijoollee biyya koo mana maadaamii keessa qacaramanii tasgabbaa'anii jiraatan lakkisaa koottaa bahaa hanga isin of dandeessanii gatii kiraa isinin danda'a yoo heerumuu barbaadan isaa ta'u yoo immoo hojii akka koo hojjechuu barbaadan mana maadaamii keessa taa'uun astu bareedaadha jedheen keessaa baasalaam haa ta'uutii garuu immoo kunumtis hojii ta'ee akka kiyyatti dubartii kamiifiyyuu hojiin kun akka inni milkaa'uu fi wanta hin barbaanneef gara koo isaan butu kana keessatti lammiiwwan namoota biyya kanaa waliin dhiiraaf dubartii ta'een darbee immoo dhiiraaf dhiira ta'een dubartiidhaaf dubartii ta'een dubartiidhaaf immoo deebiseen dhiira ta'een maallaqni naaf kanfalame hojii kana waggaa 4 ol hojjedheera turtii waggaa 4 booddee lammiimti biyya Filiippiinii bakka kana waggaa dheeraa jiraate tokko haadha manaa koo naaf ta'ii qarshii hamma barbaadde siif hin kanfalaa jedhee yeroo na rakkisu tole jedheen akka haadha manaa isaatti waliin jiraachuun jalqabe haa ta'uutii garuu kan inni anaan barbaadu mi'a saalqunnamtiif qofa waan na ta'eef haga baatii 7 maallaqan barbaadu ergan harkaa fudhee booda deemi jedheen ofirraa gaggeesseen kan hin qabu hunduma walitti qabadheen gara biyya koo deebi'ee kallacha magaalaa Adaamaan buufadhee mana abbaa Elli kaaree meetiraa 250 irratti ijaarame sadarkaasaa kan eeggate kan xumurame nan bitadhee konkolaataa bareedduu dubartiin kamiyyuu qabachuu feetu nan bitadhee jireenya akka haaraattiin jalqabee namoonni biyya dhaloota kootti na beekan akka hirkoo yookiin immoo dahoo yoo ta'an akka ishee dubartii fakkeenyummaadhaan fudhatamtu akkanatti na ilaaluu na odeessuu na yaaduu jalqabanii namoonni qabeenya qabu jedhamanis akka naannoo keenyaatti gaa'ilaadhaaf na barbaadu fedhii godhatanis haa ta'uutii garuu nama magaala keenyaa ta'ee konkolaataa manaallee kan qabu waan hin jirreef sodaatanii yeroo xiqqoof qofa natti maxxananii narraatii fagaatu maarree ergan biyya kootti jireenya kana qabadhee tasgabbaa'een gaa'illillee yoonaaf danda'ame dhaabbachuun qaba jedheen eenyu waliin immoo jiraachuun na barbaachisa jedheen yeroon yaadu kutaa 8 yeroon baradhu jaalallee kiyya kan turee fi kabaja durbummaa kiyyas kan narraatii fudhate dargaggoo tokko yaadadheen bilbila isaa barbaadeen nan bilbilee fi barnoota addaan kutee gaa'ela dhaabbatee ijoollee lamarree akka godhateeru yeroon inni natti himu gaa'ela qabda taanaanoo sin barbaadu jedheeni haa ta'uutii garuu inni waa'ee koo dursee dhagahee waan tureeru harka isaatti na galfache amma gaa'ela koo waliin hin jiru haadha manaa koo waliin illee mana murtii wal dhaabnee seera qabeessaan adda bahaa jirra hariiroo gara biraa jalqabuuf fedhii godheera ati immoo jaalallee kiyya jalqaba kabaja ishee otoo hin qusatiin kan naaf kennitedha si kunuunseen si jiraachisanaan jedheen kanaan magaala dhaloota keenyaa bakka jirurraa gaa'ela isaa dhiisee haadha manaasaa fi ijoollee isaa lamaan dagatee ana bira dhufe na waliinis torban tokko jiraatee haa ta'uutii garuu wanta inni narraa barbaade argate maallaqa qofadha isa kaaniif garuu ani akka inni barbaade akka dubartiitti na argachuu dandeenye sababiinsaa ani kanan ciisuu bareeru karaa qaamni koo
haawwa qabu hundumaanii silaa dhiiratu kanaaf dubartii dirqisiisa mitiire ani garuu yeroon isa dirqisiisu kun isa fuudha nama tontaan seexanatu kana yaada jechuun nadiduun dhumarratti fedhii isaatiin mana koo dhiisee deemee haadha manaasaa dhiifama gaafate haadha manaasaa waliin jiraachuu jalqabe. Wanta ani isa godhes wanta ana biratti ta'es tokko lamaan namoota biyya kootti haasa'uun namoonni biyya koo kan dura qabeenya kootiin najajaa turan isheenoo gamtaa seexanaa illuminaantii taateetii seenteet jechuun maqaan irra kaa'anii mana bitadheen konkolaataa bitadheen konkolaachisuu jalqabeen baatii 8 ergan ture garuu guyyaa tokko bashannanuudhaaf konkolaataa koo qabadheen mana akkuman bahetti konkolaataan kan koo waliin wal fakkaatu otuu duubatti deebi'aa jiru konkolaataa koo xiqquma rukutte yeroo anaan rukutu qabattoo yookiin immoo beeltii hin hidhanne ture humnaan mariitti rukutame yeroon humnaan mariitti rukutamu mudhii kiyyarraatii sagaleen lafee melqeq jedhu natti dhagahame. Konkolaataan kan tuqamte xiqqoo ta'us haa ta'uutii garuu sanaan booddee'anii konkolaachisuu hin dandeenye. Battaluma namoonni naannoo sana konkolaataa keessaa na fudhanii gara hospitaala meedikaala Adaamaatti na geessanii qarshii nan qaba waan tan jedheef bakka sanatti na fudhanii lafeen miila koo mudhii koorratti maashaansaa meleqqeqamee irraa gadee foon lafee gadee balaan akkanaa yookiin immoo ta'een kun nama mudachuu kan danda'u balaan guddaa yoo uumame yookiin immoo konkolaataan sibiilli sa'aatii dheeraadhaaf miila irratti yoo kufe qofadha. Inni kan koo garuu raajii ta'e fuulduruma xiqqoo wanta darbatameef miilli koo tokko irraatti gadhiise. Haatii fi abbaan koo na wallaanaa baatii 4 hospitaalatti deddeebi'een dhumarratti wiilcharii fi hokkoo yookiin immoo ulee qabadheen kanan socho'u qofaa ta'e har'a kun waggaa 4 fixeera. Rabbiif haa galatuun akkanumatti hin jira. Bakka kanarra taa'een garuu seenaa jireenya koo kaleessaa maallaqa jedheen kanan keessatti dabarse irra deebiseen akkan ilaalu irra deebiseen akkan yaadu cubbuu akka inni ta'e akkan beekuuf waaqni na gochaa jira. Maallaqni kiyya harki caalu mana yaalaatii dhumee konkolaataan kiyyas gurguramtee har'aa kan ani jiraadhu rabbi mana kana naaf hambisee kutaawwan 4 mana kana keessaa kireeffamaniin ijoollee ergadheen wanta nyaadhu wanta dhugu akka naaf bitan kadhadheen jiraachira. Fiigichi koo deemsi koo tarkaanfiin koo baay'ee otoo nan deemsin waggoota amma kanaaf jireenya hin taane keessatti maallaqni hojjedhee fide bu'aa akka hin taane ofiif otoo hin taane namoonni illee fakkeenya akkana godhataniif waaqni takaalee taa'umsa tokko irratti na hambisee fedhii uumaa malee fedhii kiyyaan gara biyya hambaatti godaaneen umrii ijoollummaa kiyyaa umrii jiraachuun qabu kana keessa seeneen sa'aatii nan jiraadhan jedhutti immoo har'a argadheen abbaa manaan qabu ijoollee hin qabu sammuu sirrii hin qabu firri koo tiiktookii yuutiyuubii ta'ee maatiin koollee narraa fagaatanii har'a rabbiin gatiin intarneetiitti guuttadhuu fi garaa kootti guuttadhu qofa nan dhawwatiin jecha mana koo keessa jiraachaa jira. Tarii borummoo wanta na mudatu hin beeku haa ta'uutii garuu dhaamsin obboloota koo biyya hambaa jirtaniif hin qabu. Waanuma fedheeyyuu haa ta'u dubartii akka keessanii waliin illee yeroo ciistan of eeggannoo godhaa. Kan nama gudeedu ilmoo dhiiraa qofa miti. Dubartiin akka keessanii illee isin gudeeddee hafuura seexanaa kadhattanii illee isin gadhiisuu hin dandeenye isinitti dabarsuu ni dandeessi. Saala faallaadhaan wanta kan akka feetan yookiin immoo akka barbaaddan gochuu kan danda'u qaama namummaa fayyaales rabbi uume otoo hin taane hafuura seexanaadha. Kanatti kan nama geessu kanatti kan nama diru hafuura seexanaadha. Anaaf garuu dubbiin kunumtuu kan gal erganii wiilchariitti galee miilli koo na jalaa eeti isin immoo of eeggadhaa. Barri kun bara dhumaadha fakkaata. Haalonni cubbuun gara keenyatti yeroo dhufan homaa namatti hin faataniin moobaayila keenyaan wantoota baay'ee waan arginuuf wantoonni arginu kun immoo waan dursinee argineerruuf gara keenyatti yeroo dhufan keessi keenya fudhachuu dhiisus ilaalee akka ta'uu danda'u waan hubateeruuf yoo godhesi cubbuu godhee ofitti mul'isu. Kana jalaatii rabbi isininis dhaloota kana haa baasu. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa.